Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatoota Siikooteek hundi keessan baga nagaan dhuftan. Guyyaa har'aa sitingiiwwan ajaa'ibaa baay'ee barbaachisaa ta'an silkii keessan irratti banaa ta'uu qaban qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Amma gara viidiyootti seenuun duratti jajjabina kennaaf jecha viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegalaa. Namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. jalqaba irratti qabadhee isiniif dhiyaadhee recommended apps jedha. Recommended app kana recently keessa yoo baaftan akkuma argitan gara gadaanuu kana irratti duwwaatu jira yoo waan jiran application yoo ta'u tuqaa sadii sembira attaniiti irra cuqaastanii setting erga seentanii booda show recommended app kan jiru kana irratti hin ibsitanii eegasii akkuma argitan application gara gadaanuu irratti naaf fidee jira jechuudha. Application kun yeroo hedduu ani irra deddeebi'aan kan fayyadamu baay'ee barbaachisoodha. Inni itti aanu ammoo background check out app wan duuba data fayyadaman setting seentanii gara gadi ooftanii connection irratti cuqaastanii eegasii ammoo data usage yoo bantanii ilaaltan akkuma argitan aga GB 5 silkiin kiyya fayyadamuu danda'a jechuudha. Data yoo itti fayyadamu fakkeenyaaf mee haa ilaalluti application data kiyya fayyadamaa turan yoo ta'an data fayyadamu application kun hundinuu data hin fayyadamanii YouTube, Chrome, Imo akka jiran Telegram, WhatsApp hundinuu fayyadamanii jechuudha. Kana hamma isaan fayyadaman hojiin nu garsiisa. Isa kan hambisuudhaaf ammoo gara gadi ooftanii billing cycle and data warning ka jedhu jira. Isa irratti hin cuqaastanii isarra cuqaastanii data limit ka jedhu jira. Isa 5GB irra jira yoo isa gara 2GB tti deebisee jira. Isa 2GB irratti erga deebistanii booda deebitanii ilaaltan akkuma achirratti ibsu sanii silkiin keessan data wayita fayyadamtanii GB 2 ol fayyadamu jechuudha. Warning ka'a kuni akka silkiin keessan dafeetiin finne kan godhan biraa mootu ultra data saving mode kun baay'ee kan barbaachisuudha. Background data will be automatically blocked for all apps by default jedha. Kuni application data background fayyadaman hunda automatically ofiisaatti cufaa garuu application fi barbaadan select gootanii akka data background fayyadamu gochuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf nama application tokko filadheetiin singarsiisaati aga application jaha background kan fayyadamuu danda'an filachuun hin danda'ama jedha. Asirratti application isin filattan qofatu background fayyadamuu danda'a jechuudha. Bakkuuwwan background fayyadamuu hin danda'ani fakkeenyaaf Telegram filadheetiin singarsiisaa kan akkuma jiru kana application kun lamaan qofti background fayyadamuu hin danda'an jechuudha. Kuni sistema ajaa'ibaa data kenna qarshii kenna kan nu qutatudha. Wayita data fayyadamnu jechuu yoo viidiyoon kun isinitti tole like, share, subscribe godhaa. Bye bye.